Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Diijitaal Miidiyaa qophii of argaati. Qophii of argaa kennaadhaatiin haala yeroo biyyaa irratti xiyyeeffate irratti qophii gabaabduu wayii qaba. Sagantaan kun akka maamiloota keenya biraa dhaqqabuuf sheer laayik godhuuni sheer godhaatii facaasaa wal biraan nu ga'a jedhaati. Kallattimaan gara mata duree kiyyaadhaatti seena jechuudha. Mata dureen kiyyaadhaa akkuma beekamu yeroo baay'ee waa'ee waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti wal dhibdee baay'ee akka turee fi isa kanaa fi sabni Oromoo hundinuu araara akka buusaniif gaafataa turanii jiranii. Isa kanallee qaamni lamaanuu bakkoota silaa biyyoota ollaatti deemanii yeroo lamaaf yaalanii milkaa'uu dhabee addaan deemanii garuu kaleessaa wantoota as ba'ee argaa jirra. Isa sana irraa haga tokko jechuu barbaada jechuudha. Maali? Waliigalteen adda bilisummaa Oromoo jaallsanyii hoogganamuu fi Oromiyaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jidduutti taasifame waan jedhu tokko argaa jirra. Akkuma waliigalatti yaadni ani qabu tokko maali yeroo baay'ee illee isuma kana wayyaataa turre jechuudha. Iyyaa turre wanti nu iyyinu sun maali sabni Oromoo gadadoo yookaan cunqursaa bara baraaf irra jiru irraa akka bilisa ta'uu fi keessattuyyuu yeroo Oromoo wal waraanu jidduutti kan miidhamu saba Oromoo waan ta'eef garaagarummaa qabdanii garaagarummaa siyaasaa qabdanii teessuma irratti koottaatiif walii furadhaatiitii saba keessan gaagama jalaa baasaa jennee yeroo baay'ee irratti dubbataa turree jirra. Inni kun dhuguma cichoominaa barbaachisa. Yeroo baay'eef illee qaamni lamaanuu keessattuu yookaan amma mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee addatti dhufee waliigaltee raawwate kana wallaalle malee akka biyyattitti yeroo baay'ee yaalamaa waan ture harka lamaa yaalamee lamaanuyyuu hin milkoofne jechuudha. Haga hoogganaan olaanaan Jaalmarroo Dirribaa biyya gara Tanzaaniyaatti deemanii achi itti waliigaltee kana irratti argamuu gahee ture jechuudha. Inni kuniin bifa maaliin xumuramee bifa maalirra jira ka jedhu namni hundi kennaa waan beennuuf inni kuniin asirratti kaasuu nu barbaachisu jechuudha. Walumaa galatti namni waliigaluun waan gaarii maali waliigaltee namaa ka jibbu seexana malee namaa miti. Seexanni immoo akka namni obboleeyyan keessattuu obboleeyyan lamaan akka waliigalanii rakkoo isaanii karaa waliin taa'anii mari'atanii mariin furatanii saba isaa ka jidduutti gaagamaa jiruuf bu'aa tokko akka bu'u taasisuun kun abshaalummaa guddaadha. Baay'ee waan dinqisiifamuu qabu jechuudha. Garuu maali yeroo tokko yeroo baay'ee waa'ee kaadiree bilisiginnaa kana irra deddeebinee iyyina irra deddeebinee dubbannaa wantoota ta'aman sani madaaluu jechuudha. Madaaluu wanti madaallu amma akka tokkotti waanuma ta'ame waanuma uumame sana mormuu kennaa miti. Wanti uumame sun kan nama mormisiisus ta'uu danda'a kan nama mormisiisnes ta'uu danda'a. Namoonni tokko waanuma nama mormisiifne yeroo baay'ee mormaa haa jedhamaniif waan godhantu jira. Isaa miti amma nu haasaa jiru ani akka kiyyatti wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee irra deddeebi'anii ta'anii jiranii biyya bulchu mootummaa federaalaatiin illee akkuma yaadatamu waraanni adda bilisummaa Daawud Ibsaatiin hoogganamu hedduun isaanii akkuma nu beennu si'a hedduu gara biyyatti galee jira. 1,300 achii olii jechuudha. Yeroo baay'ee garaagarattis kan ofiinis ciccitaa galaniira hedduun turaniiranii. Isaan kunniin adda eessa jiranidha. Amma inni guddaan gaafii ka ta'uu qabu. Isaan kunniin
haalli isaan itti simatamaniif haalli isaa itti galaniif achi booda erga galanii booda maaltu ta'ameefidha amma. Nuyi amma hin galinaa jechuu kennaa miti kiyyaa miti akka kiyyatti namni nus ka jedhaa jiru waliigalaa rakkoo keessaniin teessuma irra furadhaa jedhaa jirra waan ta'eef. Amma garuu akka arginutti akka seera tokkootitti akka seera fakkeenya TPLF fi mootummaan federaalaa gaafa wal dhabaa turan akkuma beekamu hooggantoota biyyaatitu jidduu bu'ee waan kana walitti akka dhufu gama lamaaniyyuu aangawoonni TPLF fi aangawoonni mootummoota federaalaa walitti dhufanii biyya ormaa biyya ollaa deemaniiti fixatanii jechuudha. Kun amma harka kennachuu natti fakkaata. Ka jaalle sanyii kuni akka kiyyatti namoota muraasa harka kennatan jedhee fudhadha malee haa ta'u irraa diqqaate kunu gadadoo saba keenya irra jiru qaamni tokko galee qaamni tokko kan giddu gala naannuma sabee shawaa keessa socho'u sunuyyuu galuuni namoonni hoogganaan galuuni tariitii furmaata tokko saba naannoo saniitii fida waan jedhuuf gammachuu guddaadha. Haa ta'u garuu nageenya waaraa ka jedhamu nageenya waliif fufiinsa ka adda hin cinne uummata naannoo sanaatii buusa waan jedhu yoo obsobuu taate malee bifa kanaanii miti jechuudha. Namoonni jaalsanyis dabalatee namoonni hedduu akka Gollichaa fa'aa harka kennatanii jiranii kunis harka kennate jechuudha. Namootuma Gollichillee kophaa isaatii miti harka kennate namoota waliin harka kennate kunis harka kennatee galee haa jennu. Haa ta'u garuu harka kennatanii galuun nagayatti amanuun kun baay'ee waan nama gammachiisaati waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Kanaaf immoo wantoonni akkanaa kunniin namoonni keenya yoo argamu toorri feesbuukii tiiktookii baga gammaddan ka jedhu waan argaa jiru gammachuu guddaa achi keessatti hin argine yaa gammachuun guddaan namni wal dhabe lamaan tokkos haa ta'u lamas haga kumaatamni walitti dhufee walii galuu fi namni muraasni kun walii galee gara biyyatti deebee sababa isaa sana gaaga'ama hambisuuf yaaduun isaanii baay'ee waan jajjabeeffamuu qabu. Waan itti fufamuu qabullee garuu hoo wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee yoo uumamanii yoo ka yaadannu ta'e gaafa Gollichi gale maaltu ta'ame jaalmaroo achi booda maaltu ta'ame hoogganama biraattu naannoo sanii biqilee itti fufaa jechuudha. Kun maaliif namoonni dhuunfatti bayanii osoo waliin hin mari'anne harka kennatan jechuudha. Kun harka kennate haa jennu garuu eenyuun akka jaalmaroon illee adda baasee ibsa isaa baasee argaa jirra barreeffamaanis haa ta'u waabaa'uun waliigalaa hoogganni waliigalaa jaalmaroodha. Kunniin kan inni kutaalee garagaraa irra jiranii jechuudha. Amma gara biyyatti namoota muraasa qabatee harka kennatee jechuudha. Inni kunniin yeroo baay'ee gaaffii uuma jechuudha. Gaaffii uuma yoo jedhu namoonni galan kuni yeroo itti dhabamsiifamullee sodaan akkasiillee hin jira maaliif waan baratame irraa wantoonni kana dura ta'amaa ture kutaa jaalmaroon hoogganuu irraallee hedduun isaanii itti aanaa isaayyuu dabalatee namoonni hedduu galanii dhabamanii du'anii jiranillee ajjeefamaniiranillee hedduun isaa waraadee aaranii dacha'aniiyyuu deebanii dirreetti dacha'anii jirreeyyuu jiranii kunniin ammallee wanti uuma jedhee yaadu an akka kiyyatti namoonni kunniin tariitii karaarraa qabamu yaalsanyiin fa'a yeroo dhiyootti karaarraa qabamu kanallee qabattee warri addaa baga gammaddan jettanii kanallee qabattanii akka gaddachaatan hin dagatina. Maaliifi wantoonni hedduu wantoota sobaattu geggeeffamaara waan ta'eef jechuudha. Dhugamaan ummataaf qabna taanaan ummataaf yaannee irra taanaan furmaanni nu fiduu qabnu ammallee maaliidhi jaalmarroo hoogganaa waliigalaa waliin baay'ee akkuma dura deemame san obsa kutachuu abdii murachuu dhiisaniiti obsaan itti deemamee guutumaan guututti akka waraanni adda bilisummaa kunini
gara uummataa deebi'ee wanti isaa malu wanta ulaagaa lafa kaayyate sana guutanii fi akka gara biyyaa guututti galu ammallee waamichi keenya itti fufuu qabaadha. Kuni kan fakkeenya yoo yaadattanii jettan waan yeroo dhiyooti. Jaalsanyiinii fi jaalmarroon urga wal dhibanii oolanii bulaniiranii waa argaa jirraa ibsallee walirra baasanii ittillee araaramuufis yaadame namnis jidduu seenee dadhabamaniiti jennaan inni kun gale malee inni kun keessaa kutee harka kennatti yaa jennu malee kana dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisaa fi maalii fi waan kalee namoota kaawwa irratti ta'amee dagatuu jaalsanyiitu nama gaddisiisa. Haa ta'u gama tokkoon yaada bareeda barmaatileen akkanaaf itti fufuu qabanii garuu mootummaan naannoo Oromiyaa dhugumaan uummata isaati yaada yoo ta'e ammallee cichoominaan warroota galan kanallee karaa irraa dhabamsiisuu dhiisee warroota harka kennatanis nu nagaa hundinoo harka kennateen barbaanna. Haa ta'u garuu harka kennatanii immoo du'aaf yookaan dararaaf yookaan miidhamaaf harka kennatan ta'uu hin qaban. Immoo namoonni muraasni naannoo amma jaalsanyii irraa dhufe sanii gara mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalamuun uummata kanaa bu'aa maal buusa jenneellee hamileen jira, hamilee namatti hora. Hamilee bareedaadha. Hamileen kun baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u garuu guutuu miti jenna malee guututti galuu jaalsanyii mormaa hin jirru jechuudha. Garuu of danda'anii galuunii fi dhaaba hooggana biraa haa qabu. Bakka bu'anii galuun waliin fakkaatu. Maaliif ammallee kompleenii biraa uuma jechuudha. Rakkuma biraa uuma. Waraana kana yoo ka yaadan ta'ee hundi keenyaayyuu jaalmarroon du'e jedhama, dhabamsiifne jedhama, homaan jiran jedhanii wanti haasofne hin jiru paartiin badhaadhinnaa keessatti kan naannoo Oromiyaa jechuudha. Shanii akkas goonee barbadeessinee tokkoyyuu hin jiranii osuma jedhan hagana deemame jechuudha. Ammallee hoo akkuma waliigalatti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa waan kanarra cichoominaan hojjete gama warra kaabaa jiranis jechuudha. Warra Amaaraa, warra amma faannoo jedhamu kana mee amma yoo isa taate jette mootummaan federaalaa gaafa duraa TPLF waliin marii kan taasise akka biyyattiitti amma fakkeenya osoo faannoo ta'ee faannoo waliin mootummaa naannoo Amaaraattu waliigaltee uuma jechumoo mootummaa federaalaati jechuudha. Kunillee qabxii keessa galuu qabaa. Akka mallattoo gaafa irra kennee kaa'u eeguu qabna jechuudha. Yoo kun ta'e immoo yoo kun ta'uu dideeti mootummaan federaalaa marii kana dubbataa jira ka jedhullee aangawoota gurguddaa federaalaa irraa dhagaa turre. Mootummaan naannoo Amaaraa namoonni baay'een gadi ba'anii faannoo waliin marii jalqabneerra maal ka jedhan irra guddaa baay'ee hin argine. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimaditu yeroo garaagaraatti paarlaamaa irratti isaa ta'u waltajjii garaagaraa irratti akka mariin jiruu fi kun bira jeneraal maarshaal fiild Biraanuu Juullaa waan kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee jedhaa ture. Inni kunin mootummaan federaalaa yookaan mootummaa naannoo Amaaraa gubbaa ta'ee faannoo waliin ka marii taasisu uummata ijoollee daggala jirtu adda bilisummaa Oromoo kana akkuma kaleessa jalqabe sana maaf itti fufuu dadhabee maaliif garaa jalaatiin mootummaa naannoo qofaan walii galan. Rakkoon nu galaa rakkoon ka jiru mootummaa naannoo Oromiyaa keessa. Mootummaa Oromiyaa akkuma kana durallee jedhaa turre daangaa Oromiyaa kabachiisuu qabaa. Saba Oromoo tasgabbii dhabe akka tasgabbii argataniif bayanii akka galan taasisuudha. Kana irratti gaariidha. Haa ta'u garuu rakkoo kana hundaa furuuf hiddaan kunnee gara wannootti geessuu fi gara nagaatti geessine uummanni nagayaan bahee akka galu yoo barbaanne mootummaan osoo wantoota
godhuu qabu. Wantoota adda bilisummaa Oromoo ijoollee adda bilisummaa Oromoo daggalaa galan guutamuu qaban hunda oduu hin guunne oduu ta'amuu baate waan jedhu jechuudha. Maaliif kana ka jennu muuxannotu jira waan ta'eef wantoota kalee ta'aa turan irraa hubannoos qabna argaallee turree hin godhina osoo jennus ka godhanii immoo booda itti miidhaman hedduutu ture. Isa kana kanumaaf yaa yeroo baay'ee namni gammachuun akkuma jirutti ta'ee garuu gammachuun kun akka guutuu ta'u maali mootummaa gaaf duraas yaa hooggana olaanoo adda bilisummaa Oromoo Jaalmaroo waliin jalqabe kutaa sadaffaa san ammallee itti fufuu qaba. Jaalsanyiin harka kennatellee asuma jalatti deebi'a jechuudha yoo Jaalmaroo walii galame. Kuni maaliifi cichoominni mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan Itoophiyaa nagayaaf qabu haga wayii hin jira. Haa ta'u garuu yeroo baay'ee afaaniin olola walirra oofaa walii galuuf yaaduun gaarii miti. Isa diqqeessitanii osoo ummata isin jidduu isin lamaan jidduu dararamaa jiru kanaaf oduu furmaanni dhufee akkuma waliigalatti isa kana irra deddeebinee yeroo baay'ee garaagarallee waan dubbataa turreef waliigalteen kun bifa qajeelaa ta'een geggeeffame. Sabni gadadoo keessa jiru uummanni Oromoo cunqursaa badaa keessa jiru kan ilmaanuma isaan jidduutti wal waraananiin jidduu kanatti cunqurfamee qabeenyi qabu saamamee abbaa saamaa jiru tokko warri ijoolleen daggala jirtullee qaama bilisiginnaattu waan kana godha jedha. Warri bilisiginnaallee ijoollee adda bilisummaa Oromoo waan kana godhaa jedhaa garuu uummanni jidduu kanatti dararamaa jira. Dararaa kana hambisuuf ammallee hooggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo Jaalmaroo Dirribaa waliin mariin jalqabame akka itti fufu yeroo kamiiyyuu gaafiin akka dhuunfaatittis akka Oromootitti jiru kana ta'uu hubatee isa kana immoo kan ta'uu qabu mootummaa naannoo Oromiyaatiin osoo hin taane itti gaafatamummaan mootummaa naannoo Oromiyaallee yoo fudhate haa ta'u garuu waliigalteen akka biyyattitti oduu ta'e. Maaliifi rakkoon kun tarii kan naannoo Oromiyaa qofallee ta'uu dhabuu mala. Maaliifi waraana kana daangaa namoonni tokko warri kaabaa warri Amaaraa kunniin warri amma isaanillee ni himatan waan ta'eef jidduu kanatti akka biyyaa yoo ta'e gaariidha lamaaniifuyyuu jechuudha. Kanaaf yaadni keenya wanti jalqabame itti haa fufu kun jalqabbii bareeda. Haa ta'u warroonni harka kennattuu barbaadan ammallee bifuma amma jaalsanyiin harka kennate kanaan namoota dabalaa harka kennadha. Garuu osoo adda ciccittanii miidhamuu baattanii kuni waan walii nu gaafachiisaaf miti. Waggaadhaa jaalsanyiin eessa jiraadha. Isa kana waan yeroon deebii nu deebisu ta'a. Kanaaf jalqabbii kanaan ittuma deemamee namoonni amma gammachuu baga gammaddanii jettan kunillee waan kana maaltu ta'ame jedhaatii xiinxallaa dhaabbadhaa ilaalaa. Harka kennatuuniif waliigaluu waliin fakkaatan. Har'a sa'aatii inni harka kennatetti namoota argaa jirra kun namootuma asirra jiran hagatti matana jechuudha. Ijoolleen dhibbaa oliiyyuu yeroo tokkotti yeroo karaa nagayaatiin meeshaa harkaa qaban waamicha abbaa gadaa karaa gama gujiitiin namoonni hedduu galaniiranii bakka hedduutti galaa jiranii. Isaan maali karaa nagaa barbaanna yaani meeshaa harkaa qaban abbaa gadaatti kennanii yookaan jaarolee naannootti kennaa. Namoonni hagana caalanii hedduu galanii jiran. Maaliif isaaniin baga gammaddanii jennereenu? Kun waanuma humna qabaatee dhaqee yookaan aangawoonni gurguddoo amma asirra argitan kun isa waliin achitti masaraa sanatti dhaqee
mallatteesse anama wanti naa galuu dide sun maali wanti mallatteessanii walitti kennaaran kun naaf hin galle jechuudha. Ifa yookaan waliigaltee jara kanaa maaliif mootummichi dhimmoota irra waliigalan sana waan godhu waliigalan sana maaf dhossa'an bira darbe maalumaaf suuraa qofa godhee bira darbe dhageenye waan jaarsanyiin illee jedhaa jiru gadadoo uummata kiyyaa dhugaadha nullee kanuma iyyaa jirra gadadoon uummata keessanii har'a isinii mul'atuun isaa baay'ee bareeda kana gadadoo uummataa kun qaata nu mul'atee qaata nu galee iyyaa jirra ka'aa waliigalaa rabbii jedhaa waliigalaa isiniin jedhaa akka turre kanuma jechuudha. Shimallis Abdiisaallee warroota ammaa kana baay'ee nama balaaleffatu baay'ee afaanuma kaleessa dheengadda isaan warra faannoo ijaare jedhee reefuma sana onnaa jedhee warroota akkasi balaaleffatu sana maal jedhee maali walaqachi sun walii mallattaa'e sun namni tokko waan luukii adii irratti mallatteessu waatu barreeffame mee yoo isinii ta'a ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa amma aangoo qabu isaa waan kana kaa godhe mee waanuma sanyiin illee qaama kenna qabsaayaadha nama baay'ee waa bu'aa bahii hedduu keessa darbee hooggansa guddaa nama ture dhugaadha nama jabaadha bifanni harka kennateen kanatu nu toluu dide malee mee namni kunuyyuu Oromoo namni kunuyyuu qabsaayaa sabaati. Namni kunuyyuu boru dhabamsiifamuu irraa waan mallattoo inni waliigaltee isaa sana maal mee miidiyaa OBN'tiin nu gabaasa nu dubbisa abaawoon jaalsanyiin hoogganamu kanarra waliigalee jedhaatiiti mee waan jaalmarroo diddirribaallee achi keessatti isa dhibeellee sabni Oromoo haa gaafatu isa kana nu dubbisa. Kun baay'ee wanti goonu amma maaliif iftoominaan ta'amuu qaba waan jedhuuf yoo iftoominni waan kana keessatti jiraate rakkoon dhalatu kun furmaata argataa deema jechuudha. Yoo ta'an immoo ammallee gaafa goollichillee galan jaal goollichi galee yaa'u harkuma kennate akkanuma fotoo kaasanii. Achi boodan dhabame jechuudha. Eessa jira yookaan mana hidhaa jira yookaan waa kennanii fi hin dubbatinii cadhi jedhamee jira jechuudha. Kanuma kan jaalsanyiillee ijoollee jaalsanyii waliin galteellee kana biran darbu jechuudha. Kanaaf oduu waliigalteen sunini yooma adda bilisummaa Oromoo guutuullee bakka bu'uu baate mee gareen kun qoftinuu maal itti waliigalee gaafi uummata Oromooti moo amma wanti nu barbaachisu wanti akka hinaaffatti beekuu barbaadnu tokko akka kiyyatti beekuu barbaadu tokko uummanni Oromoo sabni Oromoo gaafii qabna gaafilee hedduutu jira gaafiin kunini safaramee uummata deebi'u waan jedhu jira gaafii santu as keessatti deebi'a jedhamee mallattaa'e moo way isin koottaa galaa isinii mana kenninaa kondominiyeemii fudhattanii yookaan aangoo isinii kennina yoo jedhamaniillee jiraatan kan irra walii galame wanti jedhu sun oduu akka ibsaatiin bifa ibsaatiin kennameen gaafii kiyyaa dhageeffatoota keenya kana irratti dhimma kana irratti namoonni baay'ee haasa'anii jiranii irraallee baay'ee haasa'uu nan barbaachisu maaliif nu nama nagaa faarsuu yeroo baay'ee nagaa jaalannaa nageenyi haa bu'u jedhaa warra ture tokkos nagaa hangalee lamas nagaa hangalee dhibbis nagaa hangalee nageenya waan ta'eef ammallee ka dabaltanii harka kennattuu barbaadan qaamuma kamittuu harka kennadha garuu yeroo harka kennatan qaama sirrii ta'etti harka kennadha immoo adda addaan ciccituu dhiisaatiiti walii galaatiiti egaa walii gurmaayaatiiti gaafii saba keessanii kakalee daggala baatanii sani osoo irraan qoshoriin qabadhaati mootummaa dhiyeessaa mootummaan waan sana yoo dhawaata wanti deebiin narra waagaa gaafattee narra argattu Oromoon jaarraa 150 waliif gaafate deebii agadhaa arganne qaba waan ta'eef isin gaafii Oromoo hundaadha nuu deebiftan jenneellee sababa isin daggala jiraattaniif gaafiin saba Oromoo hin deebi'a jenneellee abdii akkasii waan hin qabaanneef
muraasa gaafanne keessa gaafilee sabni Oromoo gaafateeru keessa tokko sababa keessanii hin deebi'a taanaan isin yeroo baay'ee warroota carra qabeessa warroota Oromoof bu'aa guddaa buustanii jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaan itti fufa garuu gurmaaya waliigalteen immoo bareeda namni waliigale yoo adda isin asii oduu adda asii waliigalame warroonni mootummaa Oromummaa dhabamsiifna jedhan sunini tariitiiti humna tokkoon humna qisaasee osoo hin ta'in humna tokkoon warra sana ofirraa dha'uu dandeenya jechuudha. Warra sana ofirraa dhoogginee warri sun maaliini aangoo Abiyyi balleessuufi miti. Muummee ministeeraa Dr. Muummee ministeera Itoophiyaa isa san balleessuufi miti, isa ajjeesuufi miti. Wannoonni isaanii Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf zarii Oromoo jedhu kana fixuufi jechuudha. Qabsoon isaanii kana waan ta'eef isa kana gaafa fuullee tokko itti qabsoofne uummata kana miidhuu isaan lafarraa fixuu osoo hin taane mirga keenya kabachiifne isaanillee daangaa isaanii nullee daangaa keenya akka biyyatti wal kabajnee akka waliin jiraannuuf fi isin immoo warri keessaa Oromoo fi Oromoon waliin dhukaasaa jirtan kun ammallee gareen jaalmarroon hooggana waliigalaati akkuma beeknutti achi as jaalala marroon ala hoogganni waliigalaa kan muudame hin jiru akka beeknutti jechuudha. Karaa isaatiin illee ammallee gaafiin itti fufuu qaba. Sabni Oromoo jaalmalloos gaafachuu qaba. Jaalmarroon illee kan qabsaa'uuf saba kanaaf waan ta'eef bakka waan jaaroleen abbaa gadaa Oromoo gaafatan dideellee fagaachuu hin qabu jedha. Akkuma kana dura jedhame fedhiin akka jiruu fi mootummaa bira fedhiin akka hin jirre mootummaa wanti fedhii agarsiisuu didee waan akka uumame kanaa harkaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf olola walirra kaasanii jaalmarrooniif jaalsanyiin yeroo daggalatti olola walirra kaasan qaamni kun immoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliigalee galuun isaa waan rakkoon sunini rakkoo dhugaa ta'uu adda nutti argisiise jechuudha. Kanaafuu ammallee karaan nagayaa ammallee badhaadha. Karaan nagayaa banaadha. Namni waliigale waa hedduurraa waan hedduu jalaa galaa. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo illee waan mootummaan isiniin jedhu dhagayaa. Mootummaan illee waan adda bilisummaa gaafate deebisaa yoo deebisuu illee baattan gaafilee harkarra deebi'uu qaban deebistanii kadhaataan deebi'uu qaban illee saba Oromootii ifa gootanii bifa iftoomina qabu yoo wantoonni tokko ta'anii rakkoon uumamu hin diqqaata jechuudha. Kana caala haasa'uu nan barbaachisu dhaggeeffattoota keenya kun ka dhaggeeffataa jirtanii Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Meediyaan dhimmoota garaagaraa irratti sagantaalee garaagaraa qabatee dhiyaata. Akkasumas keessummoota affeerannee keessummoota irrallee yaada fudhanna. Qophiin kunis akka namoota bira dhaqqabaniif sheer godhaa. YouTube Oromiyaa Digital Media illee subscribe nu godhaa. Akkasumas akka namoonni biraas subscribe godhani nu dhaadhessaa nu facaasaa isiniin jedhaa. Qophiin kiyya taadhaa gabaabduun tun tanumaan bira kutaa. Oromoon hin burjaajayna. Burjaajuun hin barbaachisu. Oromoon saba guddaa. Gaafiin kennallee gaafii guddaa qabna. Gaafii abbaa biyyummaati waan ta'eef gaafii abbaa biyyummaa daangaa keenya irratti ofiin of bulchinaa waan ta'eef wantoota xixiqqoon illee gammannee wantoota xixiqqoon illee wantoota gammachuu hin ta'in illee gammachuu jennee maqaa itti horuu oduu baanne. Kanaaf nama folchaa kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Yoo isinii ta'e sheer godhaa waliin gahaa jechaa kanumaan nagaan naa turaa horaa bulaa deebanaa isiniin.